dabarfachuu barbaadetani ergaa kana irratti immoo jarri kun lammanillee akka jarri yaada bareedaa naaf kennan isinillee akkasiin koomentii jalatti yaada gaggaarii naa barreessitanii maal jedhaa jirta? Yaada hordoftoota keetitti himadhaa yaani dhugaa rabbiititti wallahi ladhiim ani waan dhugaa haasayaa jirtu si'a. kanuma bakka na dhaggeeffadhaa gaayitarii meebii ergaa ta'uu danda'a kalaas na fedhe waa hunda yaadee jijjiiramuu hin dandeenye waan ta'eef kanneen sun kun natti toleenyaa miti garuu ana hedduu hirriba na dhorge bakka erga walii galee lakkoofsa illee fudhadhee akkatti meedikaala minaamni godhan minaamni waan hunda erga walii galee ka'e hedduu akka sammuun koo na tulfaatee jira jechuudha yoon garuu sirriitti qoodadhe tarii meebii hordoftoonni illee koomantiidhaan yoo na gargaaran jedheetanii birrii baay'eedha miliyoona 3 akkas tuqaa minaamniidha kun immoo na gargaaruu danda'a yoo rabbe jedheetanii Ani kana dhugaa dhadhee dhaga'uus inni jedhu gurma kiyya turree naaf hin galu jechuudha wallaahi. Maal jechuudha maal haasa'uudha asirratti kana. Haasaa kana miidiyaa irratti hin baasan dhugaa kalee kiyyaan gurguradha jechuun lubbuu kiyyaan gurguradha jechuu keeti bara. Dhagaan uka jarris rakkoon qabu namni irraa kadhata bar namichi koo waan nama danda'a waan akkasii godhaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amo free family subscribe like comment barreessuudhaan akka jajjabeessitan. Assalamu alaikum jenne salamta warra jannata. Assalamu alaikum jenne salam. Bismillah alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa bagee jiraattan bagee rabbi isaatii kanaan isin ga'e jecha. Egaa obboleeyyan keenyaa har'a waan addaa qabannee dhufnee jirra. Wanta kanas akkuma isiniif haarawa anaafillee haarawa jechuu obboleettiin teessan jechuudha. Yaada wahii gama keessan qoodadha jettee dhugaa dubbachuuf anillee waan beeku miti isinuma wajjin dhaga'uuf ta'a. Yaada kanarratti akka yaada naa kennitan jedha. Akkasimi obsi. Akka yaada naa kennitan jetti anaa fi isinillee wal wajjin yaada kenninaa fi na hordofan isiniin jedha gamanumaan gama obboleettii hiyya maqaa kan keessii beekanii natti fakkaate hordoftoota faarawaa miti achumaan gama muunasi dabarsa gama keessan lachinu jechuu sirraan ergasii muuna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota akkam nagaa fayyaa keessanii ashama harka fuune baga jiraattanii egaa chanaala ammoo kanarratti waan tokko ergaa xiqqoo wayii dabarfachuu barbaadetanii ergaa kanarratti immoo jarri kun lammanillee akka jarri yaada bareedaa naaf kennan isinillee akkasiin koomentii jalatti yaada gaggaarii naa barreessitanii yaadni kan koo yoo isinii ta'eera naan jedha yoo isiniin taane immoo ani goma isin jettanii fudhadha waan ta'eef bareecheen yaada isinirraa barbaada waan ta'eef koomentii gaarii naa ka'an isiniin jedha. Okay, dhagayani Munayya salama jedhi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii ammoo firii hundumti keessanuu jirra jirtu akkam jirtan warreen amantaa biraatis jirra jirtu jedheen jira. Egaa isinillee na kabajanii yaadan isinirra qoodadha isiniin jedhee narraa qoodatanii yookiin na gorsuudhaaf yookiin immoo kun hin ta'u kun hin ta'a jechuudhaaf na cinaatti argamtanii na gargaaruu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Garuu yaada kana yeroon haasa'u hedduu na tulfaachuu ni mala. Garuu immoo laazima waan nama mari'adhee immoo qorichatti argachuun waan hin qabuuf isin bira dhufeetanii jira. Wallahi yaada kana giseen haasa'u hedduu na tulfaata. Garuu akka dhiisu immoo hin qabu. Maal seetanii obboleeyyan kiyyaa. Ani kun yeroo baay'ee bakka yaani dararaa baay'ee keessan dabarfadhee dararaa kan hedduu tarkaanfadhellee hobseellee dhufellee bakka kana ga'eetanii jira. Bakka kana ga'ellee ammallee hinuma milkoofne milkiin egaa harkuma rabbii jira. Yeroo baay'ee akka jedhan osoo hin taane akkuma rabbii nama qaddaretti jiraatanii qaddara rabbiitti illee amanuun illee dirqama keenya waan ta'eef jireenya kana tarkaanfachuu dadhabeetan amma bakka kana ga'eetanii jira waan ta'eef kanarratti waan isin na gargaartan wanna tokko yaadee wanni kanallee namaanillee mari'adhee nama wajjiniin illee wanna kana xumureetanii jira jechuudha. Innilleen biyyuma keenya keessatti munamaaf gadi buuftee. Hin buufne wallahi akkanatti ta'aa jira. Ofii buute. Wala deebitu reego. Silkii biraatiin dhufteen si'a. Baay'ee natti ulfaatu. Rabbi irraa na baasa dhiifama obboleeyyan kiyya. Rakkoon qabu.
rakkoon qabu dhugaa natti ulfaachuu danda'a. Rakkina kana hundi keenya iyyuu tarii meebii namni biraallee irraa barachuu danda'a rakkina kanarraa. Baay'ee natti ulfaatee jira. Jijjiirama yaani bakka kana geera garuu iddoo kanallee gahee jijjiiramuu hin dandeenye waan ta'eef kana booda immoo jijjiiramee jireenya gaarii jiraachuun fedha. Biyya kootillee galee jiraachuun fedha. Maaliif maazarii koorraa batalee yaada koorraa fagaadhee jiraachuun baay'een waan natti ulfaateef galee jiraachuun fedha waan ta'eef waan tokko yaadee wanni kun illee kalee tokko gurgurachuudha. Maali? استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله Maal taatan? أعوذ بالله من الشيطان مالي شاجرتا maal jedhaa jirta yaada hordoftoota keetitti himadhaa yaani dhugaa rabbiititti wallahi laziimani waan dhugaa haasayaa jirtu Kanuma bakka na dhaggeeffadhaa gaa'e tarii meebii ergaa ta'uu danda'a kalaas na dhaggeeffadhaa obsaati. Jechuun bakka jijjiiramuu fedha kalaas jijjiiramuu fedha waan hunda yaadee jijjiiramuu hin dandeenye waan ta'eef kaleen kun koo noormaaliidha akka nama uffatallee tokko seeminaamni waan hin taaneef kalee tokko gurguradhee jijjiiramuu fedhe birriidhaan hojii walii gallee jirra jechuudha. Natti tolee naa miti garuu ana hedduu hirriba na dhorge bakka erga walii galee lakkoofsallee fudhadhee akkatti meedikaala minaamni godhan minaamni waan hunda erga walii galee ka'e hedduun bakka sammuun koo natti ulfaatee jira jechuudha. Yoon garuu sirriitti qoodadhee tarii meebii hordoftoonni illee koomantiidhaan yoo na gargaaran jedheetanii birrii baay'eedha miliyoona 3 akkas tuqaa minaamniidha kun immoo na gargaaruu danda'a yoo rabbedhe jedheetanii akka sirrifachiisu nan beeka garuu maaliin godhe shixayyi maal godhuun qaba jireenya kana keessaa ba'uun laazimu. Walii galeera rakkoo nama tokko nama musliimaarraa bahuu miti dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi wanti kun dubbatamuu tan wanni jedhu waan argitan jettanii nan dhukkubsinaa walii galeetan hin jira kalaas dhiisuu illee hin danda'u. Ani kana dhugaa dhadhee dhaga'uus inni jedhu gurma kiyya turree naaf hin galu jechuudha wallaahi. Maal jechuudha maal haasa'uudha asirratti kana haasaa kana miidiyaa irratti hin baasan dhugaa kalee kiyyaan gurguradha jechuun lubbuu kiyyaan gurguradha jechuu keetii bara. Dhagaan uka jarris rakkoon qabu namni irraa kadhata bar namichi koo waan nama danda'a waan akkasii godhaa jira. Maana waan namni waan irraa baratu dhabee waa fokkoo akkanaa kana kala yookiin gurgurachuudhaan namni irraa barata. Araawuz billahi sheexaana irratti hin deebifaadhu wallahi. Ana naa fayyadu sheexaana yoomin buusi an sheexaana hin buusni bar. An fayyadamuun barbaada waan ta'eef jireenya jiraachuun fedha waan ta'eef kalee tokko nama baay'eetu jiraataa jira. Ustaatiin gada kalee tokko gaafatee. Kalee kee gurgurtee fayyadamtaa duutee yoo ta'eef. Yoon du'e dafee ilmoo tokko argadee kalaas ilmoon sun ittiin jiraattu bakka haati koo ittiin jiraattu. Kaatee kalee kee gurgurachaa jirsaamee sin gaafadha. Ati nama kalee gurguratu ilmoo fe'u akkamitti mee maal jechuudha kuni maal haasofte kana. mataa keetii boo jireenya Atilee xiqqoonaa kenni kalas yaadni kun nama hedduu bira ga'ee akka inni wanna tokko naa ta'u bakka an cinqii keessan jira cinqii kanarraa na baraaraa ishee xayyib immoo ishee na gargaaruu dandeessu guruupii kan na gargaartu mana wayinaa wallahi billahi si gargaara obsinaan dhugaaf yoo ka dubbataa jirtu jiraatte osoo dhibame iyyuu osoo waan tokko musiiban tokko na tuqe iyyuu hin ta'a waan ta'eef rabbi lamantaa'ini kakadhe siifin hojjedha jechuudha akka obboleettii tiyya lubbuu isii hambisuu jecha jechuudha. Kakadheetiin jira jechuudha osoo dhibame iyyuu osoo kan firaasha irra ciisu an akka mataa kiyyaatitti jechuudha. Dhugaa yoo dubbadhe abbaan mana kiyya ji'a jaha jechuudha guyyaa takkitti mana oleen beeku wayita bira jiruuf bira deemellee yaani inni sun dhibame manatti deebi'ee yaani asii fi'achuu yaala jira jechuudha. Ji'a jaha miti waggaa dheeraan dhukkubsatan osoo anis ka dhukkubsadhu taate ji'a dheeraa kana nin ciisa yookaan nin badadama waan ta'eef ofii kiyyaa wallahi lubbuu kan kee oolchu jecha dalagee haga dandeensi gargaara kan jedha waan qabullee gurgureetu. Atillee qofaa kee waa tokko na gargaaruu dandeessu. Garee na eegganii naa kadhachuu garee na Garee siidha waan barbaadde sii goonaa jecha akkana kan afaan keetii akka bahu lammatuma barbaadda. Viidiyoon kun gadi hin dhiifamne.
Viidiyoo gadi hin dhiisnu jedhi ka. Immooti iyyuu karaa hiriyoota kan kennetti obboleeyyanitti himne jechuudha. Wanta si rakkise san yeroo gabaabaa keessatti furuu dandeenya jechuudha. Waan waggaayyuu namatti fudhatu miti sanii miti bara. Otoo nuti namnumti muraasni jechuudha ji'uma takka takka ka waliifuuyyuu jechuudha dabarsinu taate waan diqqaadha jechuudha waan obboleettii kenna kana oliyyuu waan ati san gurgurattu sanii olitti argamsiisuu dandeenyu. Ayyim namni immoo nama amanee dhugumatti rakkattee dheeyyii waan kenna dheetana fuuldura nama harka qabaddaan ituu waa qabu qaama koo guutuu qabu. Laki kakalas nuti amma nuti barsiifne irratti hin barne jenne viidiyoo ani dhaaba jechuudha viidiyoo dhugaan dhaaban viidiyoon dhaaba jedhu. Ada miliyoona sadii firaanki dannuun jetti argaa kee. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان برانكين والله قوم إيش أنا بس إنت دا فيديو كان يعني أتي نتي قودته يعني أتي أشمرت الأجيتني عشان قلتي نقطة أنا في مون اللي يا ده أنا سارة سنان دعند وجه هذا متي إيش قاعدين نيجي فيديو أنا وانا هذا نيوان نيفنا يوم بينو قاعدين نيفنا لقارب بيتي قاعدين نيفنا يدي قال توك أوردفتو فيك وجمتوني دي فما قدرنا سنين جدا سنين اللي मैं बिजरा कना रिफाची से था निजरा वांटे भी प्रांक के चुने मोहन मक्कसी थी कना फोन नानी इफा मना राता उन्हीं के सनी यूनिस निजरा वीडियो का डिस्कलस वीडियो का डिस्क أنا فيديو قاعدين نيسو جديكا أنا أما دينقد أني واي آريتي سنسيتي دبّدي أني تمايو أتي أما كان كبرت قدرت تكال أقامسي والله العظيم ربي لمن تينين ككدين أقاماني كلا سينا وهي إن ألبنتي يكنا نقول أتجتشو معلومة جتشو يدي جدي أقاماني نبقى وهم سني ما تشو يدي هم وانتو كتو كنا دبّتر تامتي سنو من نجرامتي نامني أنا ككياتي وبليان مهردفتو تكيا كان أكو بليان كياتي تلا جتشو أقد كياس يونا أقد gammachuu kiyya siyoon dhagaan natti tola. Raanki taataniitu amma eenyu cufe kalaas. Kalas gadin dhiisnu muuna ani gadin dhiisu garuu yoo fi kan keeti irratti gadhiiste malee. Yaa gadhiifamu jennaan viidiyoo garuu ishee firaankii nurratti hojjettee jirti. Firaankii akkanaa kan akka lammataa ittiin deebine. Firaankiin akkanaa barbaachisaa miti. Dhiifama naa godhaa akkasiin immoo yoo dhiifama naa gootan hin gadhiifamu yoo dhiifama hin goone hin gadhiifamu kalas hordoftoonni illee yeroo dhaggeeffatan dhiifama naarraa ta'an isiniin jedha kalas cufi kalas viidiyoo nagaan turaa jedhiin. Ayyee kalas walla maal jettamu naati? Ani wanni jedhan jiru kana mee gadhiifamu jettamu hin gadhiifamu jettarre ani akka hin gadhiifamnes nan jedha gar tokko maaliifuu kan nama barsiisus keessa hin jira kan nama gaddisiisus keessa hin jira. Obbolaa akkasii qabaachuun koo hedduu na gammachiisee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf. Min biyyee obbolaa haalaan waan hin haasa'u nurkaa ol dhugaa dubbachuudhaaf hedduu miira keessan bakka haasaan irraa badee jira kalas viidiyoo cufi kalas yoo gadhiifame si yoo hin gadhiifamne illee. Ifugaa. Hordoftoota kiyyaa dhugaa rabbiititti biraankii isinitti hin fakkaatini biraankii nuti jalqaba anaa fi obsinaan waliin mari'annee viidiyoo mana muunaa liinkii sanas jala hin kaya mana muunatitti biraankii muuna irratti dalaguuf yaadne garuu muunan biraankii nun taane isiin tuni jechuudha ana fakkaattee anaa wajji dhufte anaa fi muuna ashangulliitii goote erga viidiyoo dhaabnee geessinee viidiyoo wahii gadhiistaa hordoftoonni kan keemmootuyyu yaadana haa kennani. Viidiyoo waraabna jette himii jennaaniin achumarratti dhageettanii naan jettan dhugaa rabbiititti seenama qasama billa seenama wayi nutti immoo iddii baqa yaa'anii nin jajjabeessa jedhee yaada waan isii ittiin gorsu qopheeffataa jira jechuudha. Garuu isiin kartoonii nu gootee akkanumatti fuula keessa solaalu biraankii nurratti dalaydee ani kalas dhiisee jira siin jedha. Hojiidha waan. Ani hojii masatti dhiisee billaasii jedheen jira warreen viidiyoon kun sunitti toles laayik sheer godhatu koomentiidhaan nu beeksisaa. Yalla waa jedhatillee. Jedhee kala sadii dhiifama naa godhan jedhee isinillee dhiifama naa godhan hin jirtu waan ta'eef
Jarri le akka dhiifama naa godhan wallahi hedduun ofitti naroommisiise dhugaa waa'ee naas kun qabu. Maaliif? Galatoomuu Waan ulfaadhaan. similkaaf gammaddee ka? Naa milkaa'uun isaa hedduu na gammachiisus isin rifachiisuun immoo hedduu natti ulfaatee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Kalaas dhiifnee jirra. Maal naasa'an? Ani ayyee. Tika rabbi keessa nu tura. Ayyee okay. السلام عليكم جنة سلامتا ورا جنتا السلام عليكم جنة سلام